Ayyee galatoomii harmeen tee ni jirtiimi? Jirti ni jirti. Rabbi umrii fi haa dheeressu mee jaalala isiif qabdu xiqqishoo nuuf ibsi. Aamin. Silaaga harmee koo anaaf ifa addunyaati. Addunyaa kana guutuu yoon fi harmee kootiin jijjiirinaan jedhee harmee kootiif hin jijjiiru. Ani harmoo kan kee ija kooti, qaama kooti, waa hunda kooti waan ta'eef harmee koo umrii dheertu kanaaf jiraattu harmee koo asumaan jaalala harmee kootiif qabu. Waa hundaa ol harmee kootiin akkan jaaladhu ibsuun barbaada. Wallahi Rabbi umrii isaa dheeressuu hedduu galatoomii ulfaadha. Aamin. Tuni maali? Warra jirta? Okay. Lakki dhaabbadhu amma wayiin jechuu barbaade. Mee gamanumaan gara sooshaal miidiyaa kana erga dhuftee hagam takka geesse? Xiqqoo tureen jira. Akkan jalqaba eegalen silaagaa jechuun sooshaal miidiyaan irra caalatti ergan yuunivarsiitii galeen sooshaal miidiyaa fayyadamuu eegalee atilistii amma waggaa 8 Okay. Amma warreen sooshaal miidiyaa kanarra jiran keessattuu dubartoota sooshaal miidiyaa irra jiran kanatti jechuun koomentiin barreeffamuu fi arrabsoo adda addaati jira. Keessattuu warra shamarranii osoo hin taane warri nama arrabsu warra dhiiraati. Mee jara kanaaf dhaamsa tokko dhaamiif warra nama arrabsuuf. Jalqabumaa sooshaal miidiyaan kan irraa baratanii kan dubbistee waan hin beekne irraa barattudha. Nama sooshaal miidiyaa irrattis dogongora dalagee dogongora isa waa'ee inni dalageef hin beekne waan ta'eef osoo hubatiin arrabsoodhaa fi jechoota sammuu isaa miidhaniin jechuun duratti namni sana haala inni keessa jiru dirqamaa hubatteeti sanboota immoo arrabsollee sanbootatti aanuu dandeessa malee usteetuma namni kun wanta akkana kana miidiyaatti ergee minaamin jettee arrabsuun qabdu. Sooshaal miidiyaa irratti wantuma gaarii koomentii yoo ta'es wantuma gaariidhaatu isa nurraa barbaachisa. Warri dhiiraa kan akkasitti dubartii keenya arrabsaa jiranis akka of qusatan barbaada. Ani garuu ispeeshaalii koomentillee namaaf hin barreessu. Jechoota namaatti hin fayyadamu. Sooshaal miidiyaa wantuma gaarii irraa baradhee waan ta'eef asirratti akka of qusannu shamarreen keenya irra caalaa jaalataniiti miti. Wanta isaan akkas godhan hubachuu qabna malee arrabsuu hin qabnu jedhaanii jiru. Guddaa galatoomee ulfaadhu. Yaa namoonni biraatiidhaan dubartii jechuun haadha, dubartii jechuun obboleettiidha, dubartii jechuun haadha manaati. Dubartii waan feete waan baddu yoo dalaydellee itti dhiyaadhaatii gorsuudhaaf yaala malee koomentii jalatti waan isii daranuu karaa hammeenyatti isii kakaasaa akka hin dalagne. Ani warri na jala jirtanii warri nama waa jettan biroo keessin godha yoonaan jettanilleedha namoota biraatiin akka hin jenne ani namni naan joos hin jiru jeetiin itti abdadha maaliifi nama hin xuune walumaan buhaaraa jirra waan ta'eef dubartiin haadha obboleettii haadha mana keessaniiti irraaf qusadhaadha. Ati hedduu galatoomii sagantaa keenya irratti hirmaachuu keetaaf umrii nu dheeradhu yeroo xiqqishoo booda walitti dachaanaa jaluma ture hayaa. Maqaan kee Hadugaa eenyu siin jaan? Ayyee. Maqaan kee Hadugaa Khalid jedhama. Khalid dhalataa magaalaa eessaati? Argee lixaa Ciroo. Maashaallah hedduu bareedaa. Ammaafoo eessa jiraattaa? Ammaaf Naayiroobiin jira Keenya. Ayyee inshaallah rabbii yeroo dhiyootti biyya baqaa keessaa bakka yaaddeensi haa ga'u. Khalid asiin dura gaa'ila jaartee jirta? Jaareen jiree nan qaba dhoonaan qaba. Haadha manaa qabdaa wajji jirtanii? Maashaallah waliin arrii filadhaa rabbii wajji umrii isin haa dheeressu. Khalid yeroo hedduu haadha mana isaatiin naa godhi joon faxarrii yookaan hiraata haa ta'u nyaatarraa wanni inni nyaachuu jaalatu maali? Wanti yoo isin sii goote hoo sitti tolu maali? Gamanumaan isinlee yoo si bira jiraatte haa dhageessu akka abbaan mana kiyyaa waan akkanaa fedha jettee sii gootu. Akkas beektaa akkuma gartee biyyi gargaarni jiraame asitti illee nyaanni beektaa as biyya wal dhabadi beektaa? Adda asitti bakka inni jiraame waan garagaraatu jira bakka ammaan tan asitti kan nyaannu
nyaata aadaa biyyaa somtan biyya akka keenyatti bakka nyaanni filatamaan marqaadha. Sanuma amma marqa. Okay, hedduu bareedaadha. Khalid fakkeenyaaf yoo rabbiin maallaqa guddaa tokko siif kenne maallaqa saniin biyya tam dheexee bashannanuuf karoora qabda. Silaa ni beekamaadha malee musliimaa hajji madiimaa umra biyya arabaa. Mashaallah rabbi siin haa fedhu. Okay, litoriin doolaara miliyoona 100 yoo akka carraa sii baate durarratti eenyutti dawwaltee dhageessisuudhaaf eenyutti dawwaltee dhageessista? Harmee koo harmee. Rabbi umrii siif haa dheeressu haadhateeti. Hayyee fakkeenyaaf biyya kam yoo qabeenya guddaa harkattee biyya kamitti mana bitattee waa hunda godhattee biyya kam jiraachuudhaaf hawwii qabda? Oromoo maal Itoophiyaa Oromiyaa Adaama. Adama, okay. Rabbi siin haa fedhu. Ani sagantaa xixiqqoo tana qabadhee tooseetuma ittiin bohaaruudhaafi. Maashaallah gabaadhu waan gaariidha. Hayyee galatoom ulfaadhu. Rabbi siin haa fedhu. Warri as jala jirtanii akka zeeroon hin buunes fooloo godhaani faamilii hundi keessanuu nama kana fooloo godhadhaa. Zeeroorra jiran qamma hundi keessan isiniin galcha warri haftanilleeni fooloo godhaani isa fooloo godhaa. Fooloo godhaatii isin jalaa busee isin galcha. Akka yootti isin haa baasu. Haadha manaa keetis arrii waliin isin haa filachiisu. Ilmaan diinii faayidaa qabu rabbi isiniif haa kennu. Amiin amiin amiin. Sorry, networking na baase. Faatee obirraa welcome. Haa. Maashaallah nama jechuun kan gisee kana ol seen akka ol seeniin viidiyoo fallagu loo kana goobas bravo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan dhuftee duraan dursee maqaan nagaa alhamdulillah. Maqaan kiyya Jamaaluddin Anjaane. Jamaaluddin dhalataa magaalaa eessaati? Baddannoo. Gaara mul'ata. Baddannoo ammaafoo bakki jiraattu eessaa? Saudi Arabiyaa. Saudi Arabiyaa maashaallah iddoo namatti tola. Asiin dura bultii ijaartee jirtaa? Warri jirtan taaftaa kophii godhaa warra mana keessa jiru fooloo godhadhaa zeeroodhaan akka hin teenye warri mana keessaa. Asiin dura haadha warraa fuutee jirtaa? Hin fuune. Hayyee kara fuula duratti haadha warraa ta'a akkamii fuudhuu karoora qabdaa? Haadha manaa tanuma garbiin gartee naaf filee hiree tana ifi murii murteeffatan beekta. Ooma rabbi naa gooti. Rabbi sii gooti sanirraa fakkeenya bifa akkamii ta'a qabdu haala amala akkamii ta'a qabduutu sitti tola keessi kan kee asitti itti gammadu nama akkamiiti? Ani ta haala amala qabdu ta ibaadaa qabdu ta kabajaa qabdu ta nama kabaju ta namummaa namaa beektee namoota kabaju. Maashaallah rabbi sii haa kennu takkasiisanii taati yaaddii olitti rabbi sii haa milkeessu. Hayyee nyaatarraa maal nyaachuu jaalattaa? Nyaatarraa xibsii. Hayyee bareedaadha. Hedduu namatti tolaa dhiifamaa wanta irratti jabina dirasii hin qabnu kanaaf hin kokkoflu jira soorii. Okay. Misaaliif yoo rabbiin qabeenya guddaa tokko haati firaa qaban qabne sii kennee qabeenya saniin durarratti maal godhachuudhaaf hawwii qabda? Mana jaaradhee makiinaa manaa bitachuu. Achi booda? Achi booda itti fuudhu kaafe. Achi booda keessa jiraachuudha. Hayyee rabbi siif haa kennu. Gamanumaan intarvii xiyyaraa kaafee duniidhaa qaba. Durii sitti dabarseetiin jira waan gaafachuu barbaaddu jiraate gaafadhu. Galatoomii. Mee artistoota buleeyyii keessaa namni ati haalaan jaalattuu fi haalaan dinqisiifattu? Duniyaa Mahammad. Duniyaa Mahammad. Artistoota buleeyyiin jedhi. Artistoota buleeyyii. Warra umriidhaan Artistoota hangafa
warreen jechuun gama sirbaa warra lubbuun jiru moo warra addunyaa irra jiru? kan jirrees kan jirus kan jaalattu Ali birraa kan dinqisiifatu. Abdurrahmataa godhame. Galatoon. Galatoomii ulfaadhu. Ayyee waan biraa qabdu. Nakkaani fixadheetiin jira. Duniin isaa kana mirgaan fixattee jirti. Hayyee. Okay, sagantaan nuti qabannee jiru sagantaa xixiqqoo tanaa wal bohaarsuudhaa fi sagantaa keenya kabajee asirratti argamu keetiif guddaa galatoomii. Rabbiin akka yaaddee olitti si haa milkeessu biyya namaa tana keessaayis rabbi yaadaa muraada keessii guutee faamilii keetiin nagaan wal si haa agarsiisu. Nagaan nu ture hayaa walitti dachaana. Warri jala jirtanii duniin hanqammaan tanaaf foloorsii 100 kaawuu hin guunne faamilii hundi keessan fooloo godhaa warra mana seenee fooloo godhaa hundi keessanuu baga nagaan dhufte taasisaa qophii godhaa faamilii hundi keessan. Viidiyoo qeeban. Maashaallah. Anduniin bakkuma irraa fidduun na dhibee bara. Maashaallah hedduu nama bareedaa gisee garteen qophliin as dhibiiqa. Yaasiin baga nagaan dhuftee warra komantiitiin baanaa okkee duraan dursee baga nagaan dhuftee maqaan kee eenyu siin jaantaa dhugaa? Ammattiin alwaan nan jaa. Ajafaan kee qabitaa intarbiraan jiraarra gaazexanyaa Qacalee siin galchaanoos deeqata akka sagantaa isaa xumuree deeqata akka hin deemne jalaayaa. Okay, maqaan kiyya eenyu naan jettee? Ammattiin alwaan nan jaa. Alamuddin Alwaan. Alamuddin dhalataa magaalaa eessaati? Ammattiin alwaan. Haa? Ammaddiin Alwaan. Ammaddiin maashaallah. Ammaddiin dhalataa eessaati? Dhalataa Dirree Dhawaati. Dirree Dhawaa. Ammaaf eessa jiraattaa? Hararrumaan jirama. Haa? Adaree Biyyoo. Adaree Biyyoo. Adaree Maashaallah. Biyyoo. Hedduu namatti tola. Ammaddiin asiin dura gaa'ela ijaartee jirtaa? Hin jaarre. Hin jaarre. Hara fuula duratti nama akkamii shamara akkamii yoo wajjin jaartee sitti tola? Tarabbisu taattuu fi tana kabaju taanaan hangaa fi uumaa. Hayyee rabbii akkasii isaaniin walafaan si haa fidu. Hayyee Ammaddiin nyaatarraa maal yeroo hedduu nyaachuu jaalatta? Nyaatarraa ruuzaan fedha. Ruuza waaw bareedaadha waan nama yaani fagootti hin barbaannerraayi. Hayyee Alamuddin yaa Allah maqaan isa kote akkanuma mere fakkii okay Alamuddin yoo rabbiin maallaqa guddaa tokko kennee fi durarratti maal godhachuudhaaf hawwii qabda yookaan biyya kam deetee bashannanuudhaaf hawwii qabda? Duroo umraan dhaquu fedha. San boodaadhaa fi abbaa qiyyaan umraa geessu fedha. Rabbi siif haa godhu wallahi laziim. Interviin kiyya gabaabaadha asuma dhaabbataa waan hafee karaa dunii dabarseen jira. Tolee, galatoomii. Doolaara miliyoona 100 yoo sii baate dura eenyuuf bilbiltee himta? Uummaatiyaa fi dawwee dura haadhatis. Itti aansee? Itti aansee suma kaanii beektaa. Bishaan egaa barmaanuu warri as jala jirtan obboleessa kiyyaa. Fooloo godhaa. Obboleessa kiyyaa? Waliin fakkaannu? Ariifattee. Wallahi maashaallah hayyee asumaan hundi keessan obboleessa keetiif osoo xinnaa wal ol seenee sagantaa kanarratti namni hamileedhaan akka ol seenu isinillee akkasuma akka fooloo godhuuf namni 94 kuni fooloo godhaani mucaa kana qaqqabaa fooloo godhaa isinillee isinii goosisaa wal guddisuu aadaa haa godhannu fooloo godhadhaa. Alamuddin keenya wallahi rabbi takkatti yaaddee sansiin haa fedhu hawwiin kan kee hedduu bareedaadha haadhateetis rabbi umrii si haa dheeressu faamilii keetii wajjin umrii si haa dheeressu sagantaa xiqqaa kana qabannee jira guddaa galatoomii warri as jala jirtan fooloo godhaa isin jalaa buuseen ol galchaa. Bishaan egaa Alamuddin malee Ammaddiin tittee jirti. Rabbi Alamuddin san si haa godhu. Rabbi Alamuddin isa haa godhu.
Taaj dandararas. Giftara to ko to dina nalaka fujra. Follow goda family hunti khisan follow godani. Khodani si kanne fi gifti dana qamma nama sadi qofa gode follow goda ummat akka single chase ni le sini gos tiso. Ummani na tufati anatu intervilla ko kofle wallahi lazim tuni. In koflo gana nan kofalchisina. Aywa galato ma kala ittifaye. Les ko hunti khisan sinjala buse sini fi sini gosisa. Let's go family.